Ashama akkam jirtu ani Barasaadha. Har'a immoo akkamittiin akkasiin yuutuubii membarii yuutuub paartinar pirogiraamii ta'uu dandeessan inni isin barsiisaa jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana yoo hordoftan warreen yuutuub irratti maallaqni hojjetamuu danda'a jedhanii fi baay'ee isin fayyaduu danda'a hamma xumuraatti ilaalaa. Isa dura garuu warri chaanaalii roobanuufiif sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib gochuun dagatiinaa. Erga sabiskiraayib gootaniis immoo mallattoo sabiskiraayib isa erga tuttaniiti mallattoo bilbilaa kanas tuquu hin irraanfatinaa. San booddee immoo ol kan jedhu kana gaafa kilik gootanii viidiyoo garaagaraa yeroo hojjedhee gadhiisutti isin bira ga'uu danda'a jechuudha. Chaanaalii roobanuuf jalaatii faarfannaas ta'e barumsoota amantii akkasuma chaanaaliin ofishaalii ta'anii kanneen biroos jiru sababa ta'eef isaan kanas immoo akkasuma sabiskiraayib gochuu hin dagatiinaa. Barumsi afaaniidhaan wal qabsiisees jira sababa ta'eef sanis barbaaddeenyaan hordofuu ni dandeessu jechuudha. As chaanaalii kana jalaatii viidiyoo yoo jettanii kilik gootaniinaan waa'ee viidiyoo guutummaa guutuutti bal'inaan hin argattu jechuudha. Kanaan dura hojjetamaa turanii. Akkasumas immoo pileeylistii kan jedhu jala yoo galtanis akka mijachuu danda'utti faarfannaa gosa gosaatiin sagantaalee garaagaraa irratti barumsas qoqqooduudhaan pileeylistii baay'eetu jira jechuudha. Akkasuma koominiitii kan jedhu jalas yoo galtan immoo barreeffamoota bifa garaagaraatiin yeroo garaagaraatti qindaa'anii waa'ee amantiidhaan wal qabatee barumsa ergaa dabarsuu danda'an, barumsa ta'an, gorsa ta'an hundumaa asirraatii bal'inaan ni argattu jechuudha. Isaan kana hundumaasaa carraa ni argattu sababa ta'eef hordofuun dagatiina. Warreen ofishaal chaanaalii keenya ta'anii roobanuuf wajjin hojjetan immoo chaanaaloonni kun jiru isaaniin sabiskiraayib godhaanii. Kana fakkaataa jechuudha waa'ee roobanuufidhaan yoo isinitti himuu kaase. Egaa namni tokko gaafa yuutuubii irratti jalqabdan akkuma beekamu yuutuubii kana jalqabaa youtube.com kan jedhuun gaafa seennu yuutuubii nu banaa jechuudha. Gaafa inni yuutuubii nu banee jedhutti bakka kam deemneedha kan nuti seetingii isaa sirreessinu yoo jettani as kunoo iddoo kanaatii bakka maqaa keessanii yookiin immoo bakkee maawuziin mul'ataa jiru kana jechuudha. Bakkee kana cuqaastuu jechuudha. Bakkee kana cuqaastanii jettanii YouTube Studio kan jedhu kana argattu. YouTube Studio kana kilik gootuuniini. Erga YouTube Studio kilik gootaniiti immoo peejii akka kanaadha jechuudha kan inni isinii fidu. Peejii akka kanaa gaafa inni isinii fidutti yoo YouTubein keessan kanaan dura viidiyoo garaagaraaf upload gochaa turtanitu ta'e viidiyoo isin dhiyootti upload gootan bakka kanatti argattu. Sabiskiraayibarii keessan iddoo kanatti argattu. Akkasuma infoormeeshinii odeeffannoo baay'ee dabalataatiin peejii kanarratti argattu jechuudha. Ani garuu amma waan biraa osoo hin taane akkamitti akkasiin seetingii keessan sirreessuu dandeessanidha jechuudha kanan isinitti agarsiisu. San booda gaafa akkam kaffaltiin irratti kaffalamuu fi beeksisaaf tajaajila saniif oolchuu yoo barbaadan viidiyoo keessanii kana scroll down gootaniitu monetization jedhu kana bira deemtu jechuudha. Monetization jedhu kana gaafa kilik gootanitti monetization keessan kun bifa kanaadhaan kan inni isinii fidu asirratti yoo ilaaltani you are not eligible for monetization kan jedhudha jechuudha kan inni dubbataa jiru. Isinis peejiin keessan akka kanaa jedha taanaan monetization irratti gaafa kilik gootanii jettani update location kan jedhu kilik gootaniitu bakka keessan jijjiirtu bakka jirtan sana jechuudha. Bakka jijjiiruudhaaf immoo seetingii irratti gaafa kilik gootanii jettanii chaanal kan jedhu galtu jechuudha. Erga chaanalii sana tuqxaniiti immoo advaansed seetingis kan jedhu seentu jechuudha. Advaansed seetingii jalaatii maal gootu asii gadi dabarsitaniitu advaansed chaanal seetingis jedhu kana kilik gootu. Achiin booddee iddoo kanatti yoo dhuftanii ilaaltanii kaantirii bakka yeroo kan argaa jirtu miti Itoophiyaa kan jedhudha addaara kan jiru nun immoo jijjiirreetu naannoo fakkeenyaaf Ameerikaa fa'aa kanarra taanaanii Ameerikaatti asii ol guddinaa jechuudha. San booda kana fuuneetu seef jennaaniin mataa asii gadi dabarsine seef jenneetu seef goonaa jechuudha jijjiirama amma fidaa yeroo kana. Erga kana seef gooneeti dudduubatti deebinee kana cufuu dandeenya. Dudduubatti deebinee iddoo kanas close gooneetu irra deebinee peejii keenya kana refresh goonaaniini. Amma peejii keenya kana gaafa refresh goonu silaa
eligibilii miti jedheera. Amma garuu maal taaneera? YouTube partner programii galuu dandeenya jechuudha. San booda maal goona? Tokko subscriberiin keessa yoo xinnaate 1,000 ol qabaachuu qabdu. Yoo xinnaate 1,000 garuu dirqamadha moo kan isin 1,000 ol qabaachuu qabdan. Inni kan biraan 1,000 ol qabaachuu qabdu jechuudha subscriberiin keessan. Akkasuma immoo public watch hour kan jedhamu jira. Ida'ama waliigala reeshuu isaatu baheetu namoonni viidiyoo keessan ilaalan suni public watch houriin isaa 4,000 ol yoo ta'e eligibilii ta'urra darbitaniyyuu apply gochuu dandeessu jechuudha. Monetization yookiin immoo akka maallaqni irratti isiniif kaffalamuuf. San booda maal gochuu dandeessu? Akka kana ta'uuf immoo yoo 00 qabdu ta'e guutummaa isaatti yookiin immoo kanaan durayyuu baay'ee hojjettanii qabdu taanaan daayirektiima apply gochuu dandeessu jechuudha. Isin warri hin goone garuu haaraadha taanaan notify me when I'm eligible jettanii kana kilik gootuun san booda YouTube keessan kun kallattii dhumaatiin meeseejii isin ergaa jechuudha. Gaafa YouTube subscriberiin keessan 1,000 ol ta'an akkasuma immoo 4,000 ol gaafa isaan ta'anii jiranitti jechuudha. Bifa kanaatiin YouTube keessanii fuutanii guddifachuu dandeessu jechuudha. Gara monetizationiitti yookiin immoo advertisementii adda addaadhaaf akkasiin oolutti guddistanii irratti akka maallaqaa argachuu dandeessu jechuudha. Galii argachuu dandeessu. Iddoo kanaatti ammoo monetization seeruu gaafa isinitti agarsiisu asiitii argaartu miti. Amma subscriberii 900 fi ol kan inni qabu. Public watching isaa immoo 2,000 ollaa jechuudha. Ammayyuu garuu geenye jechuudha. Kun ammoo meeqadha kan affeeru namoota xiqqoo qofaadha jechuudha. 1,000 ta'uuf haa ta'u iyyuu malee garuu public houriin kun ammayyuu sa'aatii baay'ee barbaada jechuudha. Yeroo xiqqoo ishee amma inni 4,000 gahuutti iyyuu meeqa ta'uu danda'a? Dabalaa deemaa jechuudha. Bifa kanaatiin chaanaalii keessan subscribe isaa guddisuu dandeessu. Maallaqnis immoo akka irratti galuu danda'u, galii irratti argamachuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraa wantoonni isin irraati of eeguu qabdanii tokko viidiyoo hojjetan irratti hundooftanii viidiyoon keessanii kan wanni ta'uu hin qabu wantoota saalquunnamtii garaagaraadhaan wal qabatu ta'uu hin qabu, miidhaa yaraa kan argamsiisu ta'uu hin qabu, jechoota barbaachisoo hin taane fayyadamu, arrabsoo fa'aa wanneen garaagaraa kana fayyadamuu qabdanii kanneen qoricha hadoochaa fa'aa wantoota akkasii kan ibsan ta'uu hin qabu. Odeeffannoo sirrii hin taane karaa siyaasaatiin wal qabatee, holola adda addaatiin wal qabatee, balaa uumamaatiin wal qabatee wantoota sirrii hin taane yoo gadhiistu ta'e fakkii garaagaraa fa'aa seera ala kan gadhiistan taanaan YouTube'n keessan sun carraan monetize ta'uusaa baay'ee dhiphaadha jechuudha. Kaffaltiin irratti isinii kaffalamuusaa. Inni kan biraan immoo viidiyoo gaafa upload gootanitti ad card kan jedhu fayyadamtaniitu viidiyoo keessan sana ad card xumura isaa irratti galchuu hin irraanfatinaa. Xumura isaa irratti gaafa isin galchitanii jettanii fakkeenyaaf edit seeruu kana gaafa kilik goonu ad card fuutanii yoo irra galchitanii jettanitti ad cardiin suni kunoo indi iskiriinii seeruu jechuudha. Indi iskiriinii irratti wantoota akka kanaadhaan mul'atan gaafa irra galchitanii jettanitti namoonni baay'een akka argan ta'uu danda'a. Namoonni baay'eenis immoo chaanaalii keessan akka ilaalaniif carraa banuuf dandeessu jechuudha. Inni kan biraan immoo waa'ee viidiyoo keessanii gaafa upload gootanitti descriptionii isaa akkasuma immoo ibsa waa'ee viidiyoo keessanii barreessuu ni isinaa. Ibsa waa'ee viidiyoo hojjechaa jirtan sana bal'inaatiin barreessaafi. Xumura irratti gaafa viidiyoo tokko upload gootanii jettanii feesbuukii ta'uu danda'a, tiwiitarii ta'uu danda'a, instaagiraamii ta'uu danda'a, waatsaappii, sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti illee sheer godhaa. San booda namni baay'een ni daawwata, namni baay'een ni ilaala. Viiyoriin keessan, sabskraayiberiin keessan isin dabalaa jechuudha bifa sanaatiin. Egaa amma ammaa kanatti namni akkamittiin akka inni seetingii isaa sirreeffachuu danda'udha kan isiniif kaase. Yoo yaada yookiin gaaffii qabdu ta'e immoo ani barasaadha yeroo kamiyyuu taanaan koomentii irratti barreessuun dagatinaa. Yaada viidiyoo kanaanis yoo ta'e waa'ee yuutuubiidhaanis yoo ta'e waamuu barbaaddaninaani wanta gaaffii isinitti ta'ee ani isinii deebisuu danda'udha taanaani. Koomentii irratti yoo barreessite yeroo kamiyyuu gaaffiidhaaf bakka guddaadha kanan kennu. Yaadi keessanis immoo baay'ee fayyada. Yoo yuutuubii kana sabskraayib hin goone ta'e immoo sabskraayib gochuus hin dagatinaa. Yoo sabskraayib gootanii jirtu ta'e immoo baay'ee galatoomaa. Har'aadhaaf kanan qabadhee dhufe kanuma fakkaataa jechuudha. Xumureera.